daawwattoota chaanalee Akoo English with Afaan Oromoo akkam nagaartuu baga jiraattan. Guyyaadhas paartii giraamarii gaaffiiwwan moodeelii bara 2016tiin walitti deebinee jira jechuudha. Okay, gaaffiin paartii giraamarii kun gaaffii baay'ee jiddu galeessaa ulfaatallee miti laafallee miti jiddu galeessa jechuudha. Namoota dubbiseef baay'ee salphaa jechuudha. Kanaaf giraamarii haala gaariidhaan dalaguudhaaf amma dubbisuu qabdanii amma kitaaba gara riifar gochuu qabdanii irra deddeebitanii yaaluu qabdan jechuudha. Gaaffiin giraamariin baata gaaffii 68 haga gaaffii 95 waan ta'eef giraamarii keetti yookaan immoo qormaata keetti gaaffii paartii giraamarii ta'e baay'ee waan dhufuu fi sirriitti of qopheessuu qabdan jechuudha. Alright. Mee gaaffii 71ffaan maal jedha? Gaaffii 71ffaan maal jedha? Gaaffii 71ffaan if I dash sick I would miss another day of work jedha. Gaaffiin gaaffii conditional sentence part 2 yookaan immoo type 2 jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee irratti fixuun barbaadu if I was deebiin isaa maalidha? Conditional type 2. Conditional type 2 jechuun yaa real condition dha yookaan immoo hypothetical present situation waan ta'eef jechuudha. Conditional type 2 isaa ta'uu isaa maal hin beeknaa? Garanaan maaltu jira? Would miss jechuudha. You see guys, barsiisa ingirsaa garanaan would miss jedha. Would missin gara main clause irratti yoo kan jiraatu taate if clause keessa maal ta'uu qaba? Past tense ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf sila irra gaariin isaa maalidha? Bakka wazii kanaa maal ta'uu qabu ture beektanii? Weerii ta'uu qabu ture jechuudha. Haa ta'uutii bakka weeriin jirutti waziin ni fayyadamna jechuudha. Alright. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Deebiin isaa bitaa jechuudha. Gaaffii itti aanu 71ffaan I really love, okay? I really love blank space to sport clubs, but I don't have time anymore. Okay? A to go, going, go, I'm going jedha. Gaaffiin gaaffii waa'ee gerundii fi infinitive jechuudha. Kanaaf iyyuu jechi I really go jettu. I really love jedhu maal agarsiisa jechuudha. Okay? Jechi kun yeroo baay'ee jechi love jedhu kun is followed by infinitive form hordofaa jechuudha. Yookaan immoo infinitive form yookaan immoo verb with to dhaan hordofamaa jechuudha. Kanaaf deemsa gabaabinaan maal ta'a? Ta'a jechuudha. I really love to go to sport clubs, but I don't have time anymore. Kanaaf love is followed by what? By infinitive forms jechuudha. Not gerund. Okay, 71ffaan maalidha? It is important. Okay? It is important. Blank space a bed if you are sure of your trip jechuudha. Kun giraamarii keessa yoo ta'e akkanatti teettee ni hubattaa jechuudha guys. Akkanatti teettee ni hubattaa jechuudha. Maaliif jennaan osoo chirippiin deemtu irratti dursa argaa qabachuu qabda jechuudha. Kanaaf gaaffiin kun illee gaaffii 71ffaan wal fakkaata jechuudha. Jechi importanti kun maal follow godhaa? Gerundii moo infinitive follow godhaa jechuudha. Kanaaf it is important. Okay, it is important book. It is important book a bed if you are sure of what? If you are sure of your trip jechuudha. If you are sure of what? Your trip jechuudha. Kanaaf jennaani it's important to book or it's important book a bed. Okay, book a bed jechuudha. Akkamatti book a bed osoo hin jedhe gaaffii wanni of keessaa qaba jechuudha. Ajaja of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf deebiin isaa bareedan maal ta'a? Deebiin isaa bareedan si book ta'a jechuudha. To book. Infinitive ta'uu danda'a? I don't think so. Ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Book ta'a jechuudha. Book ta'a jechuudha. Kan itti aanu gaaffii 73ffaan I am thinking of blank space a get together party this coming Saturday. Okay, this coming what? Saturday. Eshi. Kanaaf I am thinking of blank space. I am thinking of having. Okay, I am thinking of what? Having ta'a jechuudha. Maaliif jennaan? Think of plus what? Plus gerund jechuudha. Yookaan immoo verb plus ing ta'a jechuudha. Okay? Verb plus ing maaliif jennaan? Waa'ee pilaanii haasaa jira waan ta'eef jechuudha. Yookaan immoo idea pilaanii lafa kaa jira waan ta'eef I am thinking of what? Having a get together party this coming Saturday. This is about future plan jechuudha. So I am thinking of waan jedheef gerundii itti aanuuf qaba jechuudha. I am thinking of what? Having jechuudha. So think of plus what? Gerund form ta'a jechuudha. 74ffaan maalidha? 74ffaan I would like dash to the wedding party but unfortunately I had to work jechuudha.
I had to work ta'a jechuudha. Okay. Gaaffiin kun deebiin isaa maal ta'uu isaati? I would like to go namoo? Okay, I would like to have gan jennamoo? Okay, I would like going namoo? I would like to be gan jenna jechuudha. Gaaffii xiqqishu maalidha? Xiqqishu chirikii gaaffii chirikii wayiiti jechuudha. Kanaaf I would like to have gan. Cause it refers to what? Maal refers godha? It refers to a past desire that could not be fulfilled jechuudha. Why regression haasaa jira jechuudha. I worked that. I would like to have gone to the wedding party, but unfortunately, I had to work jechuudha. This is about past desire that you couldn't what? Be fulfilled jechuudha. Past regression conditional type 3 dha. Akeekaa jechuudha. Kanaaf deebiin isaa kamini? Deebiin isaa I would like to have gone bitaa jechuudha. Okay? I would like to have gone to the wedding party, but unfortunately, I had to work jechuudha. Regression yookaan immoo wanti sun osoo hin guutamin hafuusaa agarsiisaa jechuudha. Yeroo baay'ee fedhiin jiraatullee gochichi raawwatamuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maalidha? Have gone, to have gone jennaan jechuudha. Alright. 75 blank space standards of living have fallen. Polls still show the current government will win the next election. Gaaffiin gaaffii waa'ee maali? Gaaffii waa'ee baay'ee faallaa olii jechuudha. Okay? Closing kanneen keessaa kan fayyadamna unless before although fi since keessaa kan fayyadamna salphaa jechuudha. Kanaaf himaadha although fayyadamna jechuudha. Although fayyadamna jechuudha. Si ta'a jechuudha. Maaliif jennaan although faayidaan isaa wanta contrast idea ibsaa jechuudha. It's used to show the kind of difference contrast between two ideas or between two ideology jechuudha. Idea lama jidduutti faallawama jechuudha. Maal jechuudha barbaadati although standards of living have fallen haalli jireenyaa kufullee jechuudha. Mootummaan deebee still show the current government will win the next yeroo taanillee inni injifata kan lafa kaa'e jechuudha. Kanaaf walii faaladha jechuudha. Himichi walumaa galatti walii faaladha jechuudha. Okay, plus ammoo jidduutti yoo gartee jiraattan bakka tanatti yoo jiraattan common jira jechuudha. Half-foon jedhee common jira jechuudha. Kanaaf gaafa common jidduu aanee although kenna eessa dhufa dura aanaa jechuudha. Okay, gaaffii 76 hadn't been for my father, I dash a straight wiper now. Okay, I dash a straight wiper now. Kunillee gaaffii inversion conditional type 3 dha guys. Yoo sirriitti hubattanii jiraattan. Hadn't been past perfect jechuudha. For my father, I dash a straight wiper now. See guys, kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Deebiin isaa would have been. Okay, I would have been a straight wiper now hadn't been for my father. You see, this is about conditional type 3 guys. So gaaffiin conditional type 3 formula isaa had if flows irratti had plus if plus save plus had plus verb 3 dha. Here hadn't negative haa ta'u malee inversion haa ta'u malee been verb 3 dha jechuudha. Garanaan immoo would have plus verb 3 been jira jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? Deebiin isaa bitaa jechuudha. Daawwattoota kiyya. Wanni akkan isin xiqqeessuuf akkasiin hin ifanneef waan ta'eef jechuudha. Paartii taanuun walitti deebina ammaaf nagaan tura. Chaanal kiyya kun duraanis subscribe like share akka naa gootan kabaja isin gaafadhaa. Fayyaa keessa jiraadhaa. Bye bye.